السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني أكم جرسنا بليان كي بكم جرسنا نجيني ورحمن ربي سوالي حاجراته. بليان كي يرى فيديو هاروان قبل ديسين دوفي فيديوشي سبب ماليف رفينسي كينكا وفافور الرا نورا نمتوفي سبب ماليف تجبا سبب ماليف نورا لقا خزدو حمتك كوان بيكو راسنيف كودو دوفي إن شاء الله. Isaan keessatti osoo hin dhufin dura namoonni chaanaala kiyyaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuun maatii naaf ta'a. Warri duraan na waliin turtan onnee irraa isin galateeffadha. Ulfaadhaa galatooma ammas na waliin tura. Ammas warroonni chaanaala qabdan sabiskiraayibii barbaadda yoo jiraattan koomentii kee jala barreessuu dandeettanii an abbaa fedheefoo sabiskiraayib nu godha jechuudha. Maaliif wal guddisuu qabnaa nutu wal guddifne biyya keenyas guddifna waan ta'eef jechuudha. Amma buleen kiyyaa saallee osoo isinitti hin baay'isin gara viidiyoo kiyyaa lufaa viidiyichi kiyyaa akkuma argitan sababa rifeensaati. Rifeensi keenya of afoo kanaan maaliif nurraa luqqaa hamma takka qabxii muraasa isiniif baasan inshaallah waan beekurraa. Tokkoffaa rifeensi keenya of afoo wanta nurraa dhumatuu fi yeroo mataa keenya achi duuba qabnu duudhannee qabaachuudha. Inni lammaffaa ammoo yeroo miicannee rifeensa keenya jennu. Erga miicinee kaanee gogaa isaa goggoshinee gogaa isaa akkasumatti marree dhiisnee booda filuudha. Rifeensi keenya asirratti akka rifeensa uummata adii akka uummata arabaa yookaan ammoo akka hindii akka Indoneesii fi Filipiinii kanneenii miti. Uumamumaan rifeensi keenya adda jechuudha. Akkuma filannee kaanee rifeensa keenya dhiifama akkuma miicannee kaanee rifeensa keenya erga inni goggogee osoo inni fitfit hedhee marra adda hin banamin dursine kireemii qabaachuu qabna jechuudha. Kireemii itti dibannee rifeensa keenya yoo fille hin caccabus hin buqqa'us waan baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Ani akka ofii kiyyaatti wantan itti fayyadamu rifeensa kiyya erga miicadhee ka'ee bishaan irraa haa qooru eegeeti kireemii qabaa. Kireemii kiyyatti dibee rifeensa kiyya yoo filadhu baay'ee tokko bareedaa ta'a jechuun caccabu. Yoo ammoo osoo kireemii ittiin dibatee oolee bulee guyyaa lammaffaa filu yookaan ammoo sa'a 5-6 booda akkasumatti aqallalee iskarbiitti uffadhee hojii fixadhee dhufee filu inni goggogee jira booda na dhukkubaa ni ciccita jechuudha. Waan ofii kiyyaa irra gahe. Inni lammaffaa wanti rifeensi keenya nurraa caccabuu fi hokkanuu dheerachuu diduu fi rifeensi caafii irratti damee 2-3 qabaachuudha. Rifeensi damee 2-3 qabu guddachuu fi gufuu baay'ee qaba. Waan feete osoo itti goote kireemii feete osoo dibdee zayita feete osoo itti goote baay'ee rakkoodha. Ani gama kiyyaa rifeensi kiyya damee isaa 3-2-4 qaba. Gara gadiititti hoocite ammallee oluma siiqee damee qaba. Garuu homaa gochuu hin dandeenye maqasimaan irraa muraa jiraataa jira jechuudha. Kanarraa hafee viitaamiinota garaagaraallee hamma takka bitee nyaataa jira jechuudha. Alhamdulillah yaani waan gabaabaa ta'een rakkiseellee miti haa ta'u gufuu dheerinnaa ni qaba jechuudha. Dheerachuu akka ati barbaaddetti hookaa zayitii ati itti gootee akkasii dheeratu barbaaddee hoo zayitii garagaraatti fayyadamte jettee rifeensi kee dheerachuu yoo dhabe akka waan zayitiin sun si fayyadneetitti hin laalin warroonni rifeensi keessan gara caafii irratti babbaqaqiinsa qabu jechuudha. Isa kana mana sirreessaa rifeensa dubartii deemtanii ofirraa caafii irratti mursiisuu ni dandeettu. Caafii yoo muramee jedhe deebi'ee dheerata malee homa takka rakkoo hin qabu. Ani ofii kiyya akkasuma murataatti fayyadama. Inni biraa ammoo dhibee kintaarotii qabaachuudha. Dhibee kintaarotii yoo qabaanne qaamni keenya hir'ina hedduuf saaxilama. Kanaaf rifeensi keenya dheerachuun rakkisaadha. Dhibee san irraa yaalamuun dirqama keenya jechuudha. Inni biraa hanqina viitaaminii akkasuma hanqina nyaata qaama keenyaaf ta'u dhabuudha. Yoo nyaata bakka jiraannu sanii nyaata gaariin qabaatiin nyaata viitaaminii qabu hin nyaatin jiraachumaaf nyaatuma argine yoo nyaanne rifeensa keenyarra dhiibbaa guddaa fida. Zayitii hamma feetellee dibataa oolte dheerachuu hin danda'u. Dirqama nyaata viitaaminii qabu nyaachuu qabna jechuudha. Yoo qaamni keenya viitaaminoota garagaraa kan barbaadu qabaate rifeensi keenya karaa salphaan dheerachuu danda'a jechuudha. Inni biraa
akkuma isinii hime obboleeyyan kiyya inni biraa ammoo rifeensa keenya duudhannee duubatti qabuu dhabuudha. Yeroo iskaarbii uffannu hookaa qurmaa jaan qabannu sirriitti duudhannee qabachuu dhabuudha. Lashi goonee akkuma viidiyoo irraa suuraa irraa argitan kanatti qabsiisuudha. Inni biraa ammoo yeroo firii taatan hookaa ciistan hookaa raftanii rifeensa keessan bantanii filtanii gadhiisuudha. Yeroo kamuu ganama galgala rifeensa keessan filaa. Hin ifatinaan dadhabina maaliif rifeensa kana waliin qabrii galla waan ta'eef jechuudha. Ganama galgala kireemitti haxooftee filtee ashamtee yoo horafte yookaan banaa yoo dhiiftee horafte ganamallee kaatee yoo filte rifeensi kee wasi jalaan qabatu hin caccabu jechuudha. Obboleeyyan kiyya kanumaa wal qabsiisee daqiiqaa isinirra dheeressuu hin barbaanne wantoonni rifeensaaf gufuutaa waa baay'ee jira. Haa ta'u garuu ammaaf asirrumatti dhaabaa daqiiqaa xiqqoo isinirra dheeressuu hin barbaanne viidiyoo biraati hamma walitti deebinutti nagahaan naa turaa. Yoo yaadni kiyya isiniif galee jiraate sheer laayik sabiskiraayib gochuun yaada qabdan koomentii jalannaa barreessaa isiniin jedhu.